daangaa Awustiriyaa achi tursiifnee ashaaraan isaanii achitti yoo bahee biyyootii irraa dhufan san gaafannee achitti deebisu. Yoo biyyootiin sun deebifnee fudhannu jedhan maal gootu jedhamanii gaafatamnaan paartiin Aangelaa Maartiiniif Espeeniin asumatti ilaalu malee carraa biraan qabnu jedhan. Inni immoo amma baay'ee bulchu kuni asirraa bulchaa amma achi dhaqee ministeera aadaa biyya keessaa ta'e yoo biyyootiin nurraa fudhachuu didan daangaadhuma akka waliin seensisnu kana booda tarkaanfii lammaffaatti seena. Kun amma isin laallata isin laallata jechaadha. As seentanii ibsu. Yoo baatanii biyya biraatti akka kennitan isin laallata kaaraatti yoo Jarmanii dhuftan. Kanaafuu bakka as keessa jiru otoo hin ta'in warra amma biyyootii biraa keessa jiranuu as dhufuu barbaadan. Falmiin amma deemaa jiru jechuudha. Okay, immigration policy isin laallatu immoo jiru. Maalinni qabxii akan sa'aatii keessanii furan dheeraa waan eegdaniif waan murteessaa lama sadeen isin waan dhibbatti ta'uu hin dandeenye irraa. Intalli tokko kaleessa bilbiltee Firaankifaart irraa waraqaa argatteetti. Abdii warra waraqaa qabus warra waraqaa hin qabne itti qabanii riipoortii gochuuf jedhanii ani yoo deebi'es rakkoo qabu biyyatti mana jaaladheeraa maal akan beekutti biyya Jarmanii keessatti karaa adda addaatiin barumsa barannee raayis odeeffannoo beeknu raayis Jarmanii qofaa miti Awurooppaa biyyootiin indastiriyaal kaantiriis kana booda akka Afrikaa taana akka biyya Arabaa taana yoo jedhan malee seera ofii hin cabsan seera keessa moota akkasii hin jiru. Isaan seera baasan akka nu quraana eegganna akkasitti quraana an amma muslimaa waan rabbiin